Oduu injifannoo woboo zoonii kibbaa konyaa gujii lixaa kan isin dhageessan laalataa sabaa jaalbulee baruudha. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa gujii lixaa Cibiraan madda albuudaa buttaa baddaa magaadaatiif malkaa soddaa waliin taa'uun gurraandhala 8/2022 aanaa bulee horaa ganda gaalee magaadaa iddoo adda bantii geeshii jedhamtutti leellistootaa fi tiksoota impaayera Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhateenii lukeelee diinaa uummata Oromootii fi biyya Oromiyaa kan taate kan biyya ofii diina saamsichee hambaa diinaa nyaachuu barte abiddatti gabbiseen ajajaa dhibbaa kan ta'e Akililuu Tsaggaayee Nigaatee dabalatee 30 du'aan yommuu adabu 20 immoo madoo dandamii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin bireena guddaa abbaa naaduraa tokkoo fi qawwee akkaamaa 11 rasaasa bireena 1500 boombii 4 akkasuma uffataalee garaagaraa irraa hiikkatuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Rasaasaaf boombiin samiirra osoo roobu woboodha kan waacifee diina harkaan reebu jechuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo diina isaa lolee jiilchisee jira. Kan gadi haftee reeffaaf madoo konkolaataa 12 akka boqqollootti walitti soqxee fe'achuudhaan gara aanaa dudda magaadaa yookaan magaala Fincaawaatti baqattee jirti. Lolli hanga bilisummaatti itti fufaa injifannoon hidhannoo qofaan dhufa. Gabaasa qindaa'eef laalataa sabaa jaalbulee boruu gujii lixaarraan. Woboo jirtu! 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 Biyya keessaniif ni loltu! Bilisummaa biyya keetiitiif ni loltu! Ni loltu! Isin lolchiisa woboon jirra. Baga nuu jiraatan.